Egaa gaafa sabboonummaan Oromoo jabaatu alagaan immoo ni machaa. Dhiheenya kana akkuma waliin argaa jirru guyyaa ayyaana dubartoota idil addunyaa irratti sabboontuun Oromoo bilisummaa bakka walgahii kaafaa irratti argamuudhaan yaada mataa ishee ibsattee jirti. Yaadichi sun immoo ilmaan nafxanyootaa hedduu takka mataa dhukkubsee sadarkaa ibsa kennuu fi sadarkaa kanneen masara mootummaa keessatti qacaramanii hojjetanis aarii isaaniitti dhagahame ibsa kennanii jiranii jechuudha. Kun immoo walqixxummaa sabaa fi sablammoota biyyattii kan jedhu san waan sharafu fakkaata. Guyyaa Oromoon arrabsame keessattuu masara mootummaa keessa dhaabbattee Oromoodhaan maangaa kan jedhu walaloo dubbifte sana sadarkaa mootummaatti namni ibsa kenne yookaan immoo qeeqeyyuu waan jiru hin fakkaatu. Kuni jibba saba kanarraa qabanii fi tuqamuu ofii hin barbaadanii gaafa immoo sabni biroo tuqame immoo cal jedhanii halaalaa ilaalu jechuudha. Haa ta'u wanti guddaan as keessaa nuti arginu guyyaa har'aa gaazexeessaan tokko kan Ethiopiyaa Press Agency keessa dalagu tilmaaman maqaan isaa Daalneessaw kan jedhamu jechuudha. Photoshoppiidhaan hojjetee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi haadha warraa isaa wal jalaa yookaan wal gubbaa kaa'uudhaan olaantummaa sirna nafxanyaa san mul'isuudhaaf har'as nuti amaarri isinii oli kan jedhu yookaan immoo sirni nafxanyaa sunii isinii oli jechuudhaa fi akkasumas saba Oromoo xiqqeessu tuffachuurraa kan ka'e waan kana hojjetee jira. Gama caasaalee mootummaa garaagaraatiin namni waan kana dalagee to'annoo jala oole kan jedhu ni mul'ata. Garuu wanti kun hangam akka dhugaa ta'e yeroo hundaa isaan to'annoo jala waan oolchaniif dhugaan wanni mul'atu hin jiru jechuudha. Kanarraa wanti uummanni Oromoo hubachuu qabu. Sirni nafxanyaa miidiyaalee ummataa yookaan immoo miidiyaalee biyyattii hunda dhuunfatee akkuma jiruun carraa argametti fayyadamee jecha bilisummaan jetti san haloo bayuudhaaf waan hojjetame fakkaata jechuudha. Kuni diinni keenya fagoo nurraa hin jiru hubachuudha qabna. Diinni keenya yeroo kamuu nurraa fagoo hin jiru. Kanas kan godhe keessattuu wanti waan kana fide nu ofii keenya wal tuffachuu, nu ofii keenya walii abboomuu dhabuu, nu ofii keenya tokkummaa sabni keenya sun keessattuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa barbaadu arguu dhabuu isaatti ummata keenya sadarkaa kanatti tuffachiise. Kanaaf diinni qaawwa argate bakka aangoo qabu hundatti fayyadamee ummata Oromoo xiqqeessuu fi salphisuu irratti hojjetaa jechuudha. Maaf waan kana godhan? Ummanni Oromoo bar akka biyyaatti, akka sabaatti, akka Itoophiyaa sanitti ummata wayabummaa yookaan immoo baay'ina ummataatiin sadarkaa tokkoffarra jirudha. Saba silaa kabajamu malee, saba silaa olfeeffamu malee, saba ummanni Oromoo miti sadarkaa Afrikaatti kabajamu malee sabni bicuunii fi yeroo hunda gabroonfattuun nama tuffachuuni waan hin malle jechuudha. Isaan akkuma aadaa isaanii sirna kaleessan deebisuuf yoo wixxifatanis Oromoon har'a qaroodha. Oromoon har'a bakka kalee hin jiru. Oromoon har'a sammuun isaa baay'ee qaramee sadarkaa addunyaatti beekamtii qabaa jechuudha. Sirni nafxanyaa immoo bakkuma kalee dhaabbatee har'as ummata Oromoo cunqursuu kan barbaadu yoo kan ta'u ta'e wanti kun waanuma inuma hin taane. Yoo dandahame walqixxummaa bilisummaa dhugaan waliin jiraanne jedhee kan nama gaafatu iyyuu akkuma sabattuu sabni Oromoo sabni guddaan sadarkaa kanatti nama gaafachuun waan hedduu takka nama raajaatiyyuu. Maaliif
sabni guddaan saba xiqqaa wajjin walqixxummaan yookaan immoo bilisummaa waliin jiraanna jechuun hayyummaadha, beekumsa. Akkuma kaleessa sirna gadaatiin uummanni Oromoo bulaa ture sana sirna walqixxummaa dhugaa waan ta'eef bifa kanaan uummanni Oromoo yeroo hunda hayyoonni qabsaa'onni Oromoodha, beektoonni Oromoodha kana gaafatu jechuudha. Egaa sadarkaa sanitti jecha sabboontuun Oromoodha qeerroo Oromootiif dhaamte san ol fuudhanii guddisanii sadarkaa kanatti hafarsuun sirna kanaa har'as sirnichi walqixxummaa dhugaaf kan hin hojjennee fi aangoo qabu hundatti fayyadamee sirnummaan kaleessaa sun maqaa aangootiin fayyadamee ummata Oromoo cunqursuutti waan jiru fakkaata. Kana ummanni Oromoo hubachuudha qaba akka gaariitti. Biyyiti teenya walqixxummaa isiniif eeyna ka jedhutti amanna. Kanaaf sadarkaa kanatti ummanni Oromoodhaa deemuu hin qabu. Sadarkaa kanatti ummanni Oromoodhaa of eeguu hin qabu. Ummanni Oromoodhaa jabaatee tokkummaa isaa cimsee hegeree isaatiif waan isaaf tahaa murteeffatee gara tokkotti luuca'uu qabu. Dhumarratti immoo wanti waan kana hunda fide ummanni Oromoodhaa, qabsaa'onni Oromoodhaa, beektonni Oromoodhaa, hayyoonni Oromoodhaa, dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan mataan isaanii gargar jiru. Isaan kun mataa walitti qabachuu dadhabutu ummata Oromoo har'a kaleessa borus yoo isin mataa walitti hin qabatin nu tuffachiisa. Garaagarummaa isin gidduu jiru hir'isaa. Oromummaan garaagarummaan qabdan, Oromiyaa garaagarummaan qabdan, dantaa dhuunfaa keessanii hir'iftanii dantaa ummata Oromoo jabeessitanii hegeree Oromoo fi Oromiyaa akka murteessitan jedha. Galatooma.